Abiyyu makana fuunee jalqabarraa bashaatti kennuun xiqqoo garan akka inni millanne taasise. Ayyaana piipini deebii uummata Oromootiif deebisuuf fedha qabattee amantaa yoo mootummaan kun piipin aangoo irratti akka turu kan godhu ABO. Haacaaluu Hundeessanii wareegamee humna Oromoo mana hidhaa. Yes or no? Isaan si deebisaadha. It's not a yes or no question. Politikaa keessaa irra dhufte. Jawaar Mohammed wajjin haasa'u wayya deeggartoota Jawaar Mohammed. Fedha qabataanan maaliif amma yoonaan goone waggaa jira? Gaaffiin ani si gaafadhu mootummaan kun deebii uummata Oromootiif deebisuuf yoo xiqqaate maappii isaan dargiisan numa deebisu. Nuti Afrikaa keessaatii paartii sooressinuu. Afrikaa keessaa mooraan siyaasa Oromoo dhukkubsateera. Sabni biraa maal sodaata? Siyaasaan Oromoo gaafa Eeke falli jiru maali? Falli jiru Oromoon oboo ta'uuf qofa jaalatu ofii koo ta'uuf aangoof qabsaa'aa baa'u oboon jiraachuun isaa gaaffiin sabaa kan deebine godhe. Lolli akka jiraatu kan godhe immoo PP. Hin barbaadani akka raarichi. Marroon aangoof qabsaa'aa. Nama tuulamaa buqqisanii tuulama gurguranii miliyoona 3-4 namni 4 qabaachuun qabeenya miti beeki. Madenya galatoomii ulfaadhu. Ayyaana amma dabareen kan keeti piipini deebii uummata Oromootiif deebisuuf fedha qabattee amantaa yoo fedha qabaate waggaa ji'aan kun itti xiqqaata jettee amantaa gaaffii Oromoof deebisuuf. Akka raajiin amma jedhetti raajiin sirumaa piipin tuni humna hin qabdu. Akkas taanaan Oromoon ofiin of bushaan jiru waan ta'eef ammallee qabsoo biraa barbaachisaa jechuudha. Dhuguma piipin humna hin qabdu moo deebisuuf fedha hin qabdu jettee yaadda. Amma humna hin qabanii deebisuuf illee fedha hin qabanidha raajiin kan inni jedhe jechuudha. So yoo akkas ta'e falli Oromoo maali? Jechuun maaliin deebiin Oromoo deebi'uu danda'a jettee yaadda. Daqiiqaa 4 fayyadami sana booda nama biraatti hin darba. Okay. Isuma amma raajiin dubbate irratti addadummaan jiru yoo jiraate isuma qabattee deema. It's good enough to build the premises sana irratti ijaaruudhaaf because let's think it through, okay? Yaadnee steepii kana fudhannee adeemnume. Amma raajiin wanti dubbate kuni dhaabota federaalaa keessatti Oromoon akkamitti diinagdee keessaa dhiibamuudhaaf afaan barbaachisaa akka ta'e paartiin kun deebisuudhaaf waggaa 5-6 qabaatee kan akka deebisne. Dhumarratti immoo gaaffiinis akka hin jirre godhee akka itti dubbate kana walitti qindeessee uummataaf dhiyeessee naani uummanni kana ilaalee filachuudhaaf kana ilaalee paartiin kun Oromoodhaaf kan dhimmamu miti jedhee paartii kanarraa sagalee isaa gama paartiiwwan kana ni goona jechuu danda'an kana gochuu barbaanna fedhiin keenya kanadha jedhanii warra hojjetaniif sagalee isaa laachuu akka danda'u bakki gochisiisu sun cuccufamaadha. Amma warri kana dubbatan wanti raajiin dubbate kunifaa gara amma xinnaatees baay'atees at least paarlaamaa keessatti namoonni yaada kana sochoosan uummata akkasitti kakaasanii gara filannootti akka hin dhufneef waltajjiin siyaasaan sun amma cuccufamaadha. Uummannis akka manni jedheetti isa paartiidhaan isa sagalee filannoodhaan isaatti haafuuti akkuma uummataatti akka sabaatti walitti dhufe maal gochaaraa namoonni keenya achi keessatti jiran adoodanii jiran immoo pireesharii biraas jiran immoo akkuma jedhamutti humna hin qaban immoo eenyutu humna qaba isaanirraa immoo eenyutu bitaara biyya kana Oromoo uummatachu tatta'a taanaan maaltu deemaa jira jedhee uummanni dhiibbaa cimaa akkasii godhee kokkee qabachuu hin danda'u. Waltajjii siyaasaa irratti filannoo gochuuf warri deemanis rakkina keessa kufuu danda'u. Uummannis ka'ee hin dubbatu argitaniitu uummanni akkam akkatti jiru. Isaatii namni yeroo du'u akka durii dhibbaanis du'ee maaliinis du'ee xistinbaan hin jiru callisaa keenyatu jira. Lamaan kanaafuu sababni maayini yoo jedhame aangoo kana humna uummataa ala godheera mootummaa kana qawween. Qawween mootummaan kun dhufee warri siyaasa beekan warri Oromummaa kana irratti nu barsiisan nu guddisan gaafa dhaqanii achi keessatti galanii itti siqanii siyaasaan uummata walitti fiduudhaan mormuudhaan yoo hidhamanis yoo waa ta'anis yoo waan ta'e warri summii nyaatee maal jedhamanis achumatti siqanii kana ni sirreeffannaa. Aangoo to'achuu fi biyya bushuu fi alaa qawweedhaan qabsaa'uun adda adda akka ta'e warri hubatan achi siqanii gaafa hojjetan 6-4 keessatti qawwee kaase Oromoon. Kanatu mootummaa kana aangoo irratti waggaa kurnootaan lakka'amaniif qabadhaa kana raajii dhadhaati akka caalii jedhu riikardii godhaas hin jedhu. Waggaa kurnaan lakka'amaniif mootummaan kun piipiin aangoo irratti akka turu kan godhu humni isaa uleensaa kan itti dhaabbatu kan itti hirkatu ABO'dha. Kana hubadhaa. Qabsoon amma itti deemamaa jiru kuni sagaleen uummataa akka irratti hin kaane namoonni filataman yaada akkasii fidan dhiibbaa akkasii godhan akka dhufuu hin dandeenye cufee lafa kaa'ee jira. Bakka inni jiru furmaata irratti xiyyeeffadhume.
Furmaaticha sitti maarama. Bakka qawween kun jirutti. Qawween kun mootummaa kana isa kuffisee isa aangoo fudhatee maal godhuudhaa jedhanii warra amananii abjuu gaarii isiniif haa ta'u isa isinii dhiisnee irratti keessatti hin galu. Garuu mootummaa kana cimsee kan qabatee jiru sababa ga'aa laatee fi waltajjiin siyaasaa akka cuccufamu uummanni akka isarratti hin kaane isa akka dirqisiisne kan godhee jiru kanadha. Ayyaana asirratti gaaffii gaafachuu fi mootummaan kun ilaani gaaffii gaafate naaf hin deebine. Mootummaan kun gaaffii Oromoo deebisuuf fedha qaba. Yoo fedha qabaate haga ammaa waggaan ja'an kun itti xiqqaata yoo fedha qabaate. Yoo fedha hin qabaanne immoo falli jiru maalidhaan jedhe. Atamma mootummaan kun deebisuuf fedha qabaa hin qabu sin jedhe. Maaliif seete ariitii hin qabu sasitti himuu nan danda'a. Ariitii hin qabu. Ariitii hin qabu jechuun waggaa 10 irraas waggaa 20 irraas deebisuu ni danda'a. Eessa deema? Jiraaf yoo warri qawwee kaasee isa eeggata. Akka hin kufne kan godhu isa jalatti barcuma kan qabee jira. Ariitii maaliiftu jira? Maaliif ariifata? Eessa deemuuf ariifata? No, deebisuuf fedha qabaa hin jedhe mootummaan ilaa sana miti. Mootummaan ilaale amma ayyaanaan ani amma fedha hin qabu yoon siin jedhe fedha hin qabu jedhee gaaffii ayyaana gaaffii na gaafattee si deebisaadha. Yes or no? Isaan si deebisaadha. Is not a yes or no question. Politikaa keessaa irra dhuftee. Okay, yes yoon siin jedhe fedha qaba yoon siin jedhe fedha qaba taanaan maaliif amma yoonaan goone waggaa jaaguutu. No fedha hin qabu yoon siin jedhe anaarra fedha hin qabu jedhee borga nama ka'ee yoo labsii kana godhee hojii kanatti ka'ee yoo maaliin hin beeka? Waan hin beeku ariitii hin qabu. Bakka deemu hin qabu. Eessa deemaara? Maaltu sochoosa? Okay. So gara solutionittan si deema. Daqiiqaa na hafte tokko keessatti konfidensii sagalee uummataatiin, fedhii uummataatiin, sochii sabaatiin wanta tokko akka hin taane mootummaa kana godhee utubee kan jiru qawwee mootummaan kun dhufee 6 keessatti ABO'n achitti waliigaltii godhee dhufee nagaadhaan falmachuu gaafa decide godhee April irratti kuni ta'ee 6 keessatti qawweetu ka'eera. Qawween kaate suni utubdee qabdeetti. Mootummaan kun Oromoo wajjin relationshipii amma qabuutiin akka itti fufu ta'ee jira. Sana hiikutu nurrara. Qawween nu gidduudhaa yoo ba'e uummatni humna qabaata. Nu humnooma waa jechuu dandeenya. Hiriira bahuu dandeessaa, sagalee kee dhageessisuu dandeessaa, socho'uu dandeessaa, filachuuf filatamuudhaafis balballi ni banama. Namoota hidhaman hiiksisuudhaafis balballi ni banama. Because waltajjiin siyaasaa fi heeraaf seeraa fi nagaadhaan qofaa oofamaa jechuudha. Bakka qawween jiruuf garuu excuse ta'ee dhiyaata waan ta'eef nowhere kan jennu jalqaba goonee kan dhufneefis sababsaa kana taasii jechuuf fayyaate. Galatoomii. Ayyaanaani gaaffiin Oromoo waggaa 10 kana soo deebi'ee rakkoon qawweessa deemaa maaltu nu ariifachiisa de. Gaaffii Oromoo keessatti gaafa No, ani jenne no dabsiin malee maal rakkate bo. Isaanii kan jedhe. PP'n gaaffii Oromoo yoo barbaade har'a sii deebisa. Yoo barbaade waggaa 10 har'aa sii deebisa. Otoo oboon jiru eessayyuu hin deemu PP'n waan ta'eef nagaasaa qabaa siin jechuuf ariitiin qabu. Okay, aye. Okay. C-sharp. Mee gaaffii ani si gaafadhu mootummaan kun deebii uummata Oromootiif deebisuuf fedha qabaa? Moo humna itti dhabe? Yoo fedha hin qabaanne immoo falli jiru maali? Daqiiqaa 4 fayyadamii nan darba. Isa kanaan yaaduma sila raajiin dubbate masanaan qooddadha. Gabaabsinee yoo ilaalle deebisuu utuu barbaadeera utuu ta'e waggoota 6 kana keessatti gaaffiilee Oromoo gurguddaa warra jedhaman kana keessaa tokkuma lamayyuu ni deebisa ture. Sana deebisee qabsoodhuma Oromoo kanayyuu gaaffiin keessan maalidhaa? Gaaffii kana deebisne kan isin gaafattan kana deebisne maal barbaaddu isa jedhu gaafachuu danda'a ture. Amma gaaffii isin deebisu yaada Oromoo isin fudhatu xiyyeeffannaan isaa guddaan kana irratti immoo qawwee hidhachuu adda bilisummaa Oromoo koozii dhuguma deebiin uummata Oromoo akka hin deebineef koozii ta'ee dhoksee jira jettee yaadda ta'uuf. Baay'ee irra caalaayyuu kan hundumaayyuu carraa kana hundaa kan kennee fi ollaan akkam bultee beekaa akkatti bulee abbaa beekaa jedhe. Akkatti nuti jirru sanatu carraa kanayyuu kenneefi malee bilchiginnaan yaaduma Oromoo keessummeessuudhumaaf iyyuu hin uumamne jalqabumayyuu. Sanarratti miti. Isaan waan sagantaa isaanii lafa keewwataniiru. Kitaaba isaa irratti biyyi barreessee lafa kaa'eera. Waan qulqulluu. Argite? Utuu
humnumti Oromoo kun innumti amma jiru kun iyyuu karaa nagaatiinis inni hidhates akkuma akkasaatti iyyuu innumti jiru kun tun jiru ta'e nuti amma silaa biyyumti suni afaan Oromoo irraanfadhu waa'ee Oromiyaa irraanfadhu. Biyyi suni kan inni itti jijjiiramu yoo xiqqaate kan Haayile Sillaasee illee yoo didan maappii isaan dargii sana numa deebisu yoo xiqqaate. Isaa naannoo Oromiyaa, naannoo Tigraay, naannoo Amaaraa inni jedhamu kuni hin jiraatu. Maali proposal isaa meeqa baasanii kaa'aniiru miti. North Itoophiyaa, South Itoophiyaa, Central, West, East jedhanii koo kakkaa'anii ittiin yaalaadhuma turanii maaluma isaatu milkaa'uu fidide malee wanti milkeessuu dide immoo iyyuu humnoota hidhatanii biyya sana keessa jiran kanatu waan sana akka inni dura dhaabbatamu godhee jira malee ammayyuu taanaan isaan yaadni isaanii idduma sana jira. Kana keessatti utuu Oromoon akka Oromootti karaa hundumaatiin inni jiru kuni siyaasa kana keessatti qooda qabaa, jaarmiyaadhaa, civic organizationidhaa, waan garaagaraa inni jedhamu kuni taa'ee dhimma Oromoo irratti maalidha? Haga ammaatti gaaffiin Oromoo maaltu deebi'eera, maaltu hin deebine, amma irratti maaltu nu hafe isa jedhu cuunfaa tokko utuu lafaa qabaatanii garamitti akka deemamuyyuu silaa haga kana atakaruu nu hin jiru. Amma hundumtuu yaada addaa qabateeti bilchiginnaan maal goote isa kana fira bitatti achi keessaati. Isa karaa nagaa keessaas fira bitatti. Isa hidhate keessaas fira bitatti. Organizationii adda addaa keessa jirus fira bitatti. Dantaa garaagaraatiin qabdee yaadni Oromoo kun iddoo tokkotti akka walitti hin qabamne taasisuudhaani humna ishee hanga ammaatti akka lubbuun keessa jiraatu kan taasise akkitti nuti jirru natti fakkaatani ofii koo. Akkatti nuti jirru sanatu isheef humna ta'aa jira malee silaa utuu humni Oromoo kuni inni jiru kun otoo walitti dhufee waan gochuudhaa qabu tokko irratti marii bu'uuraa tokko utuu lafa keewwate haga kanaayyuu wanti Oromoo miidhu jira jedheeyyuu hin amanu ani karaa kootiin. Atamma jaarmiyaanii waan hojjechuu qabu hin hojjennee kanatu gabrummaa keessatti iyyuu jechuun akkuma uummanni kun iyyuu gaaffii isaan deebine godheedha kanatti jechaa jirtu. The Wolf gaaffina nama ayyaanas gaafadhe, raajis gaafadhe, sishaarkis gaafadhe dhageessee jirta itti fufi ankeeti dakkaabu. Garuu ani immoo humna ni qabu. Fedhii irratti rakkootu jira malee isa jedhutti amanaan. Warri PP humna ni qabu. Utuu gochuu barbaadanis gochuu danda'u humna isaas ni qabu. So an kanan irratti argu. Dhumarratti waan naa gootu falli isaa maali? Humna qabu fedhan qabanii falli isaa maali? Itti fufi. Okay, so inni jalqabaa fedhii afaanii ni mul'isu bari yeroo tokko tokko miidiyaatti ba'anii garuu fedhii afaaniin dubbatan sana waan gochuu barbaadanii sana hojiitti hiikuu irratti hanqinni ni jira. So saffisa hin qabanii hojiitti hiikuun irraa hin mul'atu. Fedhiin ni jiru si jechisiisa yoo afaaniin irraa mul'ate. Dandeettiin ni jira. Dandeettii fi humna ni qabu. Sababni isaa humni PPS dhufaadha inni guddaa nama. Humnumti sun iyyuu sakame humna hin qaban gaafa jennu amma yookiin humna qabu gaafa jennu humni sun kan maaliidha? Humna ikonoomii paartiin humna dinagdee humna nama baratee baay'ina humna nama baratee of keessaa qabaachuuti innis qabu isas warra PP Afrikaa keessaati paartii sooressi Afrikaa keessaa ikonoomii biyya sanaa guututti paartii sun qabatee jira jechuudha. Dippiloomaasiidha yoo ilaaltu humna guddaa qabu amma isaanii kan ga'u biyya sana keessa hawaasa bira ga'uudhaaf riisoorsii ni qabu. Hawaasa biyya bushaa waan jiraniif hawaasa kana sa'aatii barbaadanitti walitti qabanii sa'aatii barbaadanitti immoo manatti dachaasuu danda'u. Humni jira jechuudha kana gochuudhaaf. Riisoorsiin ni jira. Humna nama barate baay'ina nama barate achi keessa baay'ee jira namoota baay'ee. Maallaqa qaban, baankii qaban, aarmii qaban, taankii qaban. So humni jira jechuudha. Humni eessaa dhufe jedhu sana gaafa adda baafachuu tanii jettu humna isa kamii isa jennu yoo ilaalle jechuudha. Solushiniin isaa tokko karaa lamadha Oromoon kan inni deemu qaba. Oromoo yeroo jennu hawaasni kun ijaaramuu qaba, hawaasni kun dubbachuu qaba jedhama yeroo baay'ee. Hawaasni lafa ga'ee ofisaan ijaarama. Hawaasni jaarmiyaa jalatti ijaarama. Hawaasni siyaasa jalatti ijaarama. Illiitota yookiin immoo hayyoota siyaasaatu jaarmiyoota siyaasaatu hawaasa ijaara. Oromoo jaarmiyaan siyaasaa Oromoo ijaaraa jira isa jedhu sana wal gaafata. Eenyutu uummata ijaaree of harkaa qaba? Eenyutu ijaarratee qaba? Abaawutu qabaa ijaaree? Kaafaawutu qabaa ijaaree? Utuma qabaate immoo bira gahaa jira. Bira gahuuf haalli isaanii hanjaasa jedhu. So bakka sana fooyyessuu barbaachisa sana karaa lama deemuun ni danda'ama jedhi naman. Inni jalqabaa aangootuma PP kana keessa jiran aantummaa uummataa warra qaban keessuma ogummaa irratti xiyyeeffatanii warra hojjetanii isaan sana qirqiduu nama feesisa. Isaaniin qirqiduu nama feesisa. Keessumaa ogummaa irratti warra hojjetan jechuudha. Because gaaffiin uummataa irra caalaansaa gaaffii afaanii fi gaaffii dimokiraasii irraan kan hafe inni kan gaaffii misoomaati. Gaaffii dimokiraasii fi gaaffii mirga namummaa inni kan
gaaffii dinagdeeti, gaaffii ikoonomiiti. Isa sana immoo ogummaadhaanidha kan inni hojjetamu waan ta'eef namoonni aantummaa qaban warruma sana keessaa agartee kaadirummaa qofa yookiin kursii isaanii irratti tikfachuu qofa osoo hin taane aantummaa kan qaban achi keessa durillee tokko gati jiranii isaan sana qirqilanii dammaqsuu nama keessisan. Inni kan biraan warruma achi keessa jiran bakka bu'umsa uummataa fudhatee aangorra kan jiru filannootti dhiyaatee filatameen aangoo qabadhee jedhe filannoon biyya sana keessatti gaggeeffameera. Jaarmiyaaleen siyaasa Oromoo irratti hin hirmaanne Izeemaa wajjin fiigee Oromiyaa keessaa mo'ate. Ofaasaa jechuudha. So uummata kana bakka bu'anii mana House of Federation keessas House of People Representative keessas namoonni jiran jiru. Naannoo isaanii bakka bu'anii jechuudha. Uummanni warra sanaa aga isaa danda'ametti aga cufatanitti hin danqaratu jedha Oromoo waan ta'eef isaan sana accountable gochuuf feesisan hawaasa. Hawaasni namoota sana gaafachuudhaaf mirga qabamu. Naannoo jiraatutti isaaniin bakka bu'anii warra dhufan sanarra gaaffii sodaa malee akka inni gaafatu encourage gochuu barbaachisa hawaasa kana. So sun immoo itti fayyadama miidiyaatu waan kana gochuu danda'a. So amma gara miidiyaatti illee nu deebisaa jechuudha. Solution jechuudha. Oromoon miidiyaa isa barbaachisa. Miidiyaa hawaasaa isa barbaachisa. Nama hawaasa kanaaf dubbatu isa feesisa. Danda'a mataasaaf osoo hin taane, jaarmiyaa siyaasaa tiksuuf osoo hin taane, dhugaa faqaa hawaasa kanaa ifaaf ifatti garanaaf garana osoo hin qabatin uummata kana barsiisuu kan danda'an hayyoonni beektonni gara fuulduraa dhufanii itti fayyadama miidiyaa hawaasa kana bifa bira gahuu danda'uun bifa FM'tiin haa ta'u, bifa keebiliitiin haa ta'u, karaa bira gahamuu danda'uutiin bifa reediyootiin haa ta'u hawaasa kana qaqqabsiisuu barbaachisaa jechuudha. Hidhannoon barbaachisummaa qabattee yaadda? Inni sadaffaani siyaasa mooraa Oromoo isa maraate kana fayyisuu barbaachisa. Siyaasa Oromoo mooraa Oromoo isa maraate kana. Keessumaa akka jirutu guddumaa gala mooraan siyaasa Oromoo dhukkubsateera. So inni kun fayyuu qaba. Hundumtuu walakkaansaa mootummaa wajjin hojjeta. Walakkaansaa mootummaadha. Obbo Daree waan dubbachaa turre dhageessanii jirtu. Daqiiqaa afur qabdu turba. Dhaggeeffadhee jira. Maaltu ta'ee jennee laaluu qabna. Mootummaan PP insecurity qaba. Humna Oromoo sodaata. Oromoon aangoo kana narraa fudhataa jedhee sodaata. Kanaaf I think early or rhetoric goone insecurity kenneefi gaafa insecurity kenneef san dhabu Hacaaluu Hundeessaan wareegame humna Oromoo mana hidhaatti guuranii dhaqaniit faannootti hirkatanii jechuudha. Amaaratti hirkatanii. That is what they did. Insecurity kennineefi jechuudha. Amma insecurity sanii akkamitti regain isuuzii gochuu qabna. Amma raajiin durarratti isa kaasa. Tokko kan. Inni lammataa fedhii ni qabaadhaadha. Fedhii gaafii Oromoo deebisuu ni qaba. Ni qaba odoo insecurity kana kennineefi. Insecurity kana dhaban. Amma warri aangoo irratti baay'ee wanti isaan barbaadan aangoo san konsolideetii gochuu barbaadan. Sabni biraa immoo maal sodaata? Sabni biraa maal sodaata? Oromoon siyaasaan Oromoo gaafa tasgabbaa'e aangoo irratti dhufuu hin dandeenyu jedhee sodaata. Nuyi sadarkaa sanirra gahuu hin dandeenye. Akkamitti sadarkaa sanirra gahuu dandeenya jennee irratti hojjechuun nurra jira. San amma inni duraa wanti nuyi gochuu qabnu insecurity mootummaan kun Oromoo irraa qabu sani xiqqeessuun nurra jiraadha. Ani akkanatti mul'atu insecurity qaba. Wanna insecurity qabuufi gaafa waggaa tokkoon booda war miidiyaa Oromoo biyyaa ari'ee takkittiidha. OMN biyyaa ari'ee Gimboot 7 ofitti ammatee warra Amaaraa ofitti ammatee Oromoo mana hidhaatitti guuree Hacaaluu Hundeessaa hidhee Tigraayitti kan duuleef. Kana that is what they did. Odoo security waggaa takkitti san keessatti siyaasan keenya tasgabbaa'ee jiraate sadarkaa amma geenyurra hin geenyu turre. Kanaafuu Oromoon amma fuulduratti deemuudha wanti gochuu qabu insecurity san xiqqeessuudha. Ulfaadha. Yaadni keessanii Oromoon kuni aantummaa isaa itti agarsiifnee mootummaa kanatti kanaaf mootummaa miti qabadhaayi. Mootummaan kuni kanaatiif Oromoodhaa fi deebisuu didee jettanii. Akkas taanaan bare mootummaan kunu aantummaan uummataatiin dhufe malee callisee dhufee teessoo sun irra hin teenye kuni beekamuu qaba. Mootummaan kun jalqabuma akka dhufuuni naftanyaatti hidhatee siidaa Minilik
haaromsuu waan akkasii eegalee. Kanaatii fi Oromoon aantummaa itti agarsiifnee mootummaa kanatti yoo jenne qaanii ta'a. Ilmaan isaa itti gabbaree lubbuutti dhabee gatii maayika kaffaleeti. Warruma isaa ajjeese kanaaf aantummaa agarsiise. OPDOodhuma afaantummaa agarsiisetti gara aangootti fidee jechuudha. Dhiiga ilmaan Oromootiin dhufan. Kanaa ol aantummaan jira jedhee hin amanu. Eekee falli jiru maali? Galatoomi falli jiru Oromoon wal sobuuf wal sossobuu dhaabuu danda'u qaba. Ofiif jecha. Ofiif jecha. Haala hamaatu biyyattii keessatti as adeemaa jira. Haala hamaa sana keessatti akka hin salphanne ABO waliin ta'uun qabsoo isaaf hin fachuu. Akka sabaatti qabsootti jirra. Waan tokko kaasuun barbaada. Mana wanti takka'e tokko jira waan naaf hin taane tokko kaasuun irraa dubbachuun dirqama ta'a. Ciffin daggaafii naa ciffin taqaawamii waan akkas ka jedhamu. Waan akkasii hin jiru. Ka jiru daggaafiitu jira, taqaawamiitu jira, kakarraa hafe immoo zimbiloo zeegaatu jira jechuudha. Ciffin ka jettu sun atoo sirratti gaarii ta'a jechuudha. By implication waa biraa fakkaata waan ta'eef ka jedhu ufan tuqee. Ciffin daggaafiin hin jiru itti amantaa. Kan ciffin daggaafii jechuun kan siyaasa, heera, seera dhaabichaa hin beekne akkanumatti woboo ta'uuf qofa jaalatu, ABO ta'uuf qofa jaalatu, ofii koo ta'uuf qofa jaalatu. Heerriif seerri waan jedhu kan hin beekne, dambii ittiin bulmaataa waan jedhu kan hin beekne. Hin jiru jedhu. Fireessi sanaanatu gargaarame nan deebisaadis. Daggaafiidha. Waan beekamuu qabu. Daggaafiin deeggaraadha. Dinagdee isaa, anniisaa isaa, yeroo isaa qisaasessitee gargaaraa jiranitti kabajamuudhaa qabani. Ciffin wanti jedhamu is disrespectii wanta ta'eetiif sirratee ka jedhuutii fi waan jijjiiruu hin qabu actually yaadumaafan kana kaase. Waa'ee impaayera ta'uu Itoophiyaa ilaalchiseetu aangoon centralized ta'e jira har'a mataasaa jechuudha. Mootummaan uummatootaan ifaaf bilisaan filannoon haqa qabeessa ta'e seenaa Itoophiyaa keessatti hagaa har'aa biyya aangoo muummee ministeera irra jirutti jechuudha. Haqa ifaaf bilisaan mootummaan haqa qabeessa ta'e mootummaa uummataa akka ta'e aangoo siyaasaa gonfate hin jiru. Kuni qaama impaayerummaa Itoophiyaa agarsiistuu tokko jechuudha. Agarsiistuun inni biraa aangoon biyya sanaa centralized ta'e jira malee maqaaf naannolee hin jiru. Haa ta'u garuu keessumaa immoo bara PP ija baasee Abiy Ahmed kan itti namanne pirezidaantii naannoo tokko ishee irra kataa'u hin jiru. Xalayaa sarara sadii barreessa irraa kaasuu danda'a, kaa'uu danda'a, abbaa barbaade Shimallis Abdiisaa dabalatee. Kunis agarsiistuu impaayera ta'uu anaarkiidha. Gaaffii koomentii irratti ayyaana na gaafatte tokko ture. Impaayera kan mul'isu humnaan abbaa irrummaatiin biyya gaggeessuu waa'ee gaafa jiraatu biyyi sun impaayeraa jechuudha. Waa'ee aangoo dubbii kana naa qabaddaa. Aangoof qabsaa'aa hundumtuu eeyyee irra keessa isaa fakkaata. Har'a ABO'n waraanni bilisummaa Oromoo aangoof miti ka qabsaa'aa jiran. Aangoo calqabachuu qooti. They're not struggling first for power. Saba isaanii bilisoomsuuf qabsaa'aa jiru. Aangoon secondaryidha. Secondary akkamitti ta'a? Sabatu kenna aangoo siyaasaa sana. Akka OPDO kalee akka bilisiginnaa irraa ofumaa fudhatanii humnaan anatu sii beeka jedhanii immoo sabaa fi saba lammiileetti uummatoota miliyoona 120 olitti heeraaf seera labsuu miti jechuudha. Rule of law'n hafee rule by law sanatu ta'aa jira jechuudha har'a. Ija sanaan haa ilaalamu. False equivalensiin akkasii itoo sirrate gaarii ta'a. Jaalmarroonis aangoo siyaasaaf qabsaa'aa jira. Abiy Ahmed immoo aangoo siyaasaa qabateera. Kanaafuu aangoon siyaasaa Abiyyiif maal ta'eetu jaalmarroon immoo akkaataa kana waan akkas burjaajii akkasii keessa nama naqa waan ta'eef sirriitti qulqullaa'ee hubatamuu ka qabu. Abiy Ahmed aangoo isaanii tiksuutiif warri bilisiginnaa aangoo isaanii tiksuutiif gatii kamiyyuu baasuuf qophii ta'anii bifa kanaan deemaatii jiru. Warri immoo aangoo qabdu mootummaadha baankii taankii qabdu gaaffii sabaa deebisaa jedhamnaan gaaffii sabaa deebisuuf mallattoo agarsiisuu hin jirani. Kanaafuu furmaanni maali? Furmaanni falmachuudha jechuudha. Qabsaa'uudha jechuudha. Bakka kanatti ABO ka jennu kun barbaachisaa ta'e argamaa jechuudha. Kallattii biraan ABO'n jiraachuun isaa gaaffiin sabaa akka hin deebine godhee gufuu ta'ee aangoo uumama bilisiginnaa Abiy Ahmed iyyuu dheeressaa waan jedhu kaase ayyaanaan lakki faallaa isaati. Dubbiin jiru faallaa isaati. ABO'n akka jiraatu ka godhe calqabumaa ABO qofaa miti. Itoophiyaa keessa nagaan akka hin jiraanne waraanni akka jiraatu ka godhe amala bilisiginnaati. Amala mootummaa kanaa the nature of the government.
sababni waraanatti seenameef sababni ABO'n akka jiraatu dirqamameef amala mootummaan kun agarsiisaa ture. Amalli sun immoo maal yoo jenne KFO Profeesar Mararaa Guddinaa fi Jaal Daawud Ibsaa fa'aa osoo filannoon ta'ee jiraate aangoo siyaasaa isaanitti fudhata ture. Akka injifatan beekamaa ture. Sana humna hubate dhaloota jiile kana hubatetu waraana kaasuun dirqama ta'eetiin akkaataa kanaan onnoo jedhame jechuudha. Mammaaksa tokkoon isinii goolama. Walumaa gala bilisiginnaa ka beektu maal baasuu dhama raasuu. Bilisiginnaa jechuun OPDO kalee bilisiginnaa irraati. Kana jechuun qaaliiwwan sabaa hayyoonni Oromoo illiit ka jennu sanammoo. Kanneen akka Haacaaluu, kanneen akka Battee Urgeessaa, kanneen akka Lammaa Magarsaa fakkeenya eessa jira? Shoorri isaa maal ture jijjiirama simboolik cheenjii 2018 argaa turre. Jawaar Mohammed irra eessa jira? Taayyee Danda'a eessa jira? Freedom of speech waanuma dubbateef qofa hidhame. Hayyoota Oromoo keessaa namoota ba'an namoonni kabajaa fi dhageettii sabaa qaban dhiibamaniitu mootummaan kun aantummaa sabaa qabaachuu kan ulaagaa kamiinuu hin danda'u. Kabiraa dandeettii fi fedhii ka jettan kan kaastantu jira. Mootummaan bilisiginnaa dandeettii hin qaban. Dandeettii immoo gaafa hin qabaanne fedhii qabaachuu hin dandeessu. Akka amma deemamu kanaan humnaan deemuu waan akkasiitu uumamaa jechuudha. Ani waan some point waan irratti walii sii galuu hin qabu. Waan irratti sii walii galu even jiraachuu WBOtiif ABO miti. Jiraachuu WBOtiif kan sababa ta'e gaaffii uummata Oromooti. Kanaaf jiraate WBOni amma gaaffiin uummata Oromoo deebuutti WBOni numa jiraata. WBOn jiraachuun isaa immoo ulfina Oromoo irraa mulqe osoo hin taane WBOn jiraachuun inda'uun ulfina Oromootti horee Oromoon akka safuu godhatu Oromoon silaarraa biyyi waa meeqa godheera Oromoon kuni babbaddeetti godhee yaada. Narra osoo WBOn hin jiraanne jechuudha. Kun amantaa kooti dhugaa dubbachuuf. Garuu dhukkubni mooraa siyaasaa keessa jira sirriitti jira waan wal kaannu hin qabu. Sun haga hin sirrannetti namni Oromoo bilisoomsa ani ABO jettan Oromoo bilisoomsa jedhee hin abdadhusi hin yaadusi. Jalqaba namni mana ofii sirreeffata mana ofii sirreeffatee gabbee diina fuuldura dhaabbata ABOni mana ofii isaa sirreeffachuu qabadee yaada. Itti fufi Raaji. Ceffini irraa ka'u annatu ceffin taqaawamii ceffin daggaafii jedhee. Anan kaasee fi reasonably ta'uu qabna yeroo hundumaa. Kaayyootti amanti compromising gootu. Garuu tu kaayyoo kee compromising godhiin aarsaa xiqqeessitee fakkeenyaaf akeeka adda bilisummaa Oromoo gaaffii Oromoo lafa inni kaa'e compromising godhu. Garuu immoo kan akeeka sanaan lolaa jiru hunduma isaa diina jedhee walitti hin farraju'an. Because mooraa sanatti hin diina hora waan ta'eef. Kanaafin yeroo baay'ee Jawaar Mohammed wajjin haasa'u wayya deeggartoota Jawaar Mohammed wajjin haasa'uudha. Hoogganaa waraana bilisummaa Oromoo wajjin haasa'utu irra sii salphata deeggaraa waraana bilisummaa Oromoo wajjin haasa'uudha. Adda bilisummaa Oromoo hoogganaa isaa wajjin haasa'u sii wayya miseensa isaa wajjin haasa'uudha. Maaliifi political correctness hin eeggatani. Siidhuma waraana bilisummaa Oromoo kanaa mudhii hidhatee falmuu fi jiraachuu waraana bilisummaa Oromoodhaaf namaafis ofiinis wal dhabee jiraatu kana diinuma godhee taa'ee jiru. Inni kun kanaaf kanarraa ka'eeni akeeka compromising goonu mooraa Oromoo irratti garuu kan diina ta'u mooraatti amanteetti kan diina ta'u haala political correctness qabaatuun dubbachuun gaariidha akka jedhuuf hin kaase jechuudha. Kan biraa pointii sadan arfan tokko kaan irratti gaggabaabsa. Insecurity ka darajeen kaase sirriidha. Obbo Leencoo baay'ee waan isaan hojjetan hin deeggaruani garuu interview isaanii tokko irratti baay'ee waan hin jaalladhe. Bara OPDO'n akka isheen ol qabattee dhuma TPLF hin falmuu hin dandeenye nuti godheedhe. Gad badii dadhabduu jennee arrabsinee uummata keessaa baasneedhe. Dhugaadha nu dura gaafa biyya jiru OPDO'n balbalarra yoo cidhadhatte yoo achi balbala teessi yoo boo'i cidhattes daariitti achi wal waamtee lama sadii taateessi namatti hin dhuftu. Gaafa xiqqoo tokko humna kennituuf immoo sochii ijoollee barattootaa keessatti sochii qeerroo keessatti ammuma tokko afaan baasanii konfidensii horatanii lammaanfaa dubbatan. Insecure godhuun keenya at least aarsaa hedduu hanqisuu kan qabnu akka goone ta'uuf amanuu qabna. Self criticism itti nan amana. Abiyyuma kana fuunee jalqabarraa bashaatti kennuun xiqqoo garan akka inni millanne taasiseera jedhee namana. Insecurity'n. So isa sila humna siin qabanii dandeettis ittiin qabanii ka jenne sana humna akka godhatan fedhii akka horatan yoo barbaanne insecurity sanarraa dhaamsuun gaariidha akka jedhu. Akka dhaabaatti otoo hin taane akka murnaatti. Oromoo PP keessa kan jiran ijoollee sabboontota ta'an bara duree adda bilisummaa Oromoo kan tureetti PP jala jiraa beeki. Raaji
Oromoon insecurity piippiidhaaf hin kennine jettee amantaa jechuun akkamii yaadda jechuun ani Analysis kootti in kennineef yeroon siin jedhu anama fakkeenyaaf jalqabarraa kaasnee PP makana arrabsaadhuma jirraa miti humna siin qabdu fedhii siin qabdunne garuu keessa laal qabsoo barree maala ile sillaasee keessaa ba'anii ijaaramanii Jeneraal Taaddasaa Birruufaa akka dhaabaatti utuu hin taane akka murnaatti warroota qabsoo keenya deeggaruu danda'an secure godhuu nu feesisa. Yoo akkas goone it is a good way of ka jedhutti amana. Kun amantaa kiyyadha. Kabira ani sin kaastanitti kan walii galuu idmee maarraazamaa qodicha eedsii ka PP'f kennee umrii dabalaa jiru dadhabuu jaarmiyaalee warra PP mormuuti. 100% kan irratti agriin godha jechuudha. Ayyaayyazuun haa ta'u cibbitoon qammaa jetti amaarri. Otuu jaarmaan Oromoo PP'dhaan morman yaada PP caaluuf humna PP caalu godhatanii dhufanii umriin PP qallaa ture baay'ee xiqqaa ture jechuudha. Kanarratti of ilaaluuf mooraan kamiyyuu ka PP'tiin mormu cimuu dhabuun sun rakkoo kanarratti waliin galaa jechuudha. Kabiraa lola jiraachuutu ka jedhu sana I think ani jaarmee abaaboo obbo jedhee waan kaasinatti fakkaatu yaanaan lolli jiraachuun excuse akka godhatan godheeraa ka jedhudha kan godhee ani lolli jiraachuun waan Oromiyaa keessa jiru daran hammeesseera garuu lolli akka jiraatu kan godhe immoo PP'dha jedhee namana. Maaliif jennaan ani raajiin footoo kaasee waan birrii ittiin kadhatu dhabeedhaan inni kolfaa turan gaafan boo'ee yaadattu 2018. Ijoolleen kun hamilee isaanitti Oromiyaatti dhufan yoo argitan warra qawwee baatu mitiiti warra nagaadhaan lafarra foqoqee Oromiyaa guddisuuf yaadan turan. Garuu humni kun shakkii qabna lola kanarraa nuufaa ifu gaafa jedhan bara ni Naqqamteen jira booddeetti hafeen gaafan deebi'ee dhufu gaafa Kamaal Qalbeessaa faa Jaal Daawud faa dhufan ganaa Naqqamte ga'anii utuu beegiitti deebi'anii marroo faa dubbisuuf deemanii kammuu kana gidduutti lolli itti baname marroo faatti tosaan lafaa wal waamanitti deemanii. maaf dhukaas itti ban. Hin barbaadani ka akka raarichi bu'u. Waraanni sun dhaqee akka wal hubatu hin barbaadu ture hoggan asiitii Jaal Daawudiif eegumsa kennanii konkolaataa kennanii dhaqii dubbisi kan jedhe isaani. Kara lafa jalaa immoo waraana achi dhufutti lola banan jechuudha. Achi jalqabee bar lolli. Inni summii inni gashuu boodadha. So kanaafuu uummata tuun insecurity kennuu fidide moo mootummaa mootummaa kana tuun uummata inni lolaafi inni security waan biraa insecurity eddeen itti kaase ani insecurity in the general world like PP keessa nama jiru kanaa onneeffachiisnee mooraa qabsootti fiduun iddoo garaagarummaan uumame lola keessa sirnee kontekstii amma jirutti akkamiin fedhiitti horraa akka jedhutti malee qabxii darajjeen jedhee fi kan kee gargar. Darajjeen kan inni jedhe mootummaa aantummaa agarsiifnee uummanni jedhe ati immoo kana chaansiin ijaarranneedha. Sarratti miti ani kontekstii akkuma kaleessoo viidiyoo keessaa xabaa'oon nama jaaree kuma meeqa baasaa ture fiiliin qabsoo kanaaf ni maltu kan jedhu hin kennamneedha. Lola irratti mootummaan humna adda bilisummaa Oromoo deeggaru guyyaa isaan Finfinnee galanirraa hoogganni isaa galuu kaasee overwhelmed ta'uusaa waan hubateef lolli kun akka barbaadamu karaa hundumaatiin jalqabame jechuudha. Aangoo ka jedhu ani geenestiidha kan eekeen kaasisi ani marroon aangoof qabsaa kan jedhu hin qabu. Aangoo siyaasaa akka inni qabatee achi booda na filattaa yaa Oromoo carraa kan argatteetta qabsaa'ee sii fideera. Achi immoo na filattaa jedhee dhiyaata marroon. SPLN erga comprehensive agreementii uumanii Sudaan wajjin biyya isaanii galani. Si qabsoofne waggaa 30 yaa uummata Sudaan kan argatteetta. Kanaa booda hireenke maali? Ani immoo akka paartiitti akka SPLN bilisummaa kee akka gonfachiistu qabsaa jedhanii dhiyaatan. An abaa'oonis waboonis uummanni Oromoo akka aangoomuuf qabsaa. Oromoon aangoomuu jechuun dirree siyaasaa bilisa ta'e abbaa barbaade akka filatu godhee ofiisaa immoo akka filannoo tokkotti dhiyaataa jechuudha. Dhumarratti daqiiqaa tokko kan fedhii fi dandeettii jedhu sana jara keenya bar akkamitti PP ni dandeettii humna qaba jettanii yaaddu. Bar caasaan mootummaa Finfinneerraa meetira kiiloomeetira
dhibba tokko achi hin jiru beeke. Maaliif miidhaan kaffalmuu dadhabe caasaan mootummaa hin jiru beeke. Bar Wallagga dhaqanii dhufuun maaliif akka DV nama DC dhufeetti hundumtuu dallaalli biyya kanaa galan hundumtuu footoo kee gadhiisa isinitti fakkaate. Hin jiru caasaan mootummaa akkamitti humna qabaa jetta mootummaa hin jirre. Mootummaan beeki Finfinnee duwwaarra dhaqanii kanaaf dandeettiin qabu. Dandeettii yeroo madaallu immoo bar lafa tuulamaa buqqisanii tuulama gurguranii miliyoona 3-4 namni 4 qabaachuun qabeenya miti beeki. Oromoo waan qabu barumsa silaalati. Naannoo Oromiyaa keessa manneen barnootaa cufamanii jiran naa yaadime waggoota 5 kana keessatti. Eenyu barataa jira? Kan yuunivarsiitii galee barataa jiru bee saba biraadha. Oromoon sakalee isaan dhaadachuu hin qabdu bee. Kaleessa beeki bees keessa kompireensivii Naqqamtee keessa namni miiliyoonaan yuunivarsiitii dhaqu hin jiru beeki. Portifoolootu gad buustee ilaalte ijoolleen Oromoo 3-4 kantiibaa Finfinnee ta'anii namni 2-3 ministeera ta'e hin ilaalina. Everywhere federal mootummaa iddoo bu'uura qabu keessa saba biraadha ka jiru jechuudha. PP'n kanaaf humna hin qabdu jedhe. Humna itti horuu fedhe akka isaan horatan dhiibnee godhu paartii siyaasaa uummata dammaqsuu hin danda'amu kan yaanaan sila jedhee kaase. Kaleessatti haalli TPLF gooxii 1-5 nama hiite keessatti iyyuu barsanii ijaaramtanii mootummaatti duulaa turtanii. Har'a maaliif uummata keenya akka sanatti ijaaruu dadhabne? Garuu fedhiinis hin jiru. Dhiisii ati kan biraa waraanni isaanii haafu kan nama ajjeesu waraana daangaa qaxxaamuree Goojjamii dhufee nama ajjeesu dhaabsisuu isaan rakkisaa mee tu fedhii qabaatanii. Fedhiitiin jiru. Dandeettiinis hin jiru yaa jamaa. Isin ofumaa gubbaa sana keessanii ilaaltu malee dandeettiin qabdu PP'n. Anatti isinitti menaa amana. Maaliif jennaan uummati kun yoo iddoo ijoo ilaaltan jeneraala mamraa geggeessu Oromoon laalina. Daqiiqaa 2 keessatti gajjallaa kan jiru humna hin qabu. Waajjira federaalaa laalaa humna hin qabu. Akkuma Oromootu PP'n humna hin qabdu. Sinaangoo namu waangora jiru muraasa laalina. Fedhii sin qabanii humna sin qabanii. Garuu waa tokkoon jedha. Ciffin daggaafiif ciffin taqawaamee miti. Akka isaan humna horatanis akka isaan gaaffii Oromoodhanii kaasanis godhuu hin dandeenyaan jedhe. Yoo maal goone? Yoo uummanni gaaffii kun adeemsee muddee kan qabu yoo ta'eef warri immoo PP'tiin morman cimanii yoo argaman gara gaaffii sanaa deemuu danda'u. Humnas godhachuu danda'u. Daqiiqaa 2 fayyadame. Daqiiqaa 2 nagaa amma kan naan galleetu jira. Atiinka bakka lolli jiru irratti wanta jiruu fi guutummaa biyyichaa fi humna egaa hin qabu taanaan akka hawwii keessan taanaan naan galu malee Oromiyaa keessatti barattoonni akka barachaa hin jirre fa'aa kan dubbatame jira. Ani keessa argeera. Baalee kana maraayituu beeltuu fa'aa dhaqxee arguu dandeessa. Gara Harargee kanas dhaqxee dhumaatti arguu dandeessa. Reejinoonni biraas jiru. Bakka lolli hin jirre irratti inuma jira humni mootummaa miliyoona 12dha miti barattoonni waggaa Oromiyaa keessatti waggaa kana baratanii jechuudha. Barataan miliyoonni 12 jechuun poppileeshinii biyya tokkoo guutuu jechuudha. Barataan qofaa. Ima barachaaraa jechuudha. Bakka ittiin baranni garuu jira. Guutummaa guutuutti mootummaan bulchuudhaaf geggeessuudhaaf kana qabaa kan waan biraadha garuu kan sila The Wolf Scorpion dubbachaa ture humna dinagdeedhaanis ta'ee uummatatti akka itti hojjetu waan baay'ee irratti qaba. Dippiloomaasiidhaanis qaba. Hidhannoodhaanis qaba. Hin qabu jechuu fi asirratti busheessuun suni akka bu'aa siyaasaatti yaadamee taanaan nan dhiisa isa keessan galu.